والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب خينيا خن تجويدا تجويد المصور درسي جلقبة جزئي تكفى متدري قبيلي يرو غري فرد الترى متدري إفدندياتي قبي رائي الرجل راجتشو ران أكدرسي دبرت خيسر لالي ترت حالتا صديق أبا جني حالتان توكو فردتودا توكو قلتودا سدفان امو أكلتشو تهودا جتشو فردتوس قلتوس تهودا akkaataa saddeetitti hoggaa dhufe ni furdataa jenne raan akkaataa saddeettan akkuma darsii dabartee irratti dubbannee turre raan hoggaa fathaa qabaatee dhufe ni furdifamaa jenne lammaffaa irratti raayyoo sukuuna tahee qubeen isa duraa fathaa qabaatee dhufte ni furdifamaa jenne sadeessoo irratti raayyoo sukuuna tahee qubeen isa dura dabarte sukuuna taatee dhufte yaa kan tahin jechuu qubeen sun san dura ammas qubeen fathaadhaa dabarte ni furdifamaa jenne akkasuma afuraffaa irratti raan sukuuna tahee raayyoonii fi qubee harakaa dhammaa qabaatee dhufe ni furdifamaa jenne shanaffaa irratti ammoo raan sukuuna tahee qubeen dhammaa yoo dura dabartes ni furdifamaa jenne jahaffaa irratti raan sukuuna tahee qubeen isa dura dabartelleen sukuuna taatee qubee san duraa yookaan dhammaa tahu tahees ni furdifamaa jenne akkuma san raa'iin torbaffaa yoo qubeen harakaan caaridaa harakaan kasraan caaridaa yookaan dura dabartu taate ni furdifamaa jenne harakaan sun tan qara'amtu taatu tan hin dubbifamne taatu jechuudha. Torbaff saddeettaffaa irratti immoo raa'iin furdifamu raa'ii mataan isaa sukuunaa qubeen isa dura dabarte kasraa qubeen isa boodaan dhufte qubee isticlaa'aa achiin booda immoo qubeen isticlaa'aa sunii fi inni jecha tokko keessatti dhufan qubeen isticlaa'aa sunilleen tan kasraa hin qabne taatee hoggaa dhufte raa'iin ni furdataa jennee akkaataa saddeettan kanatti akka inni furdatu darsii dabartee irratti ilaallee turre jechuudha. Arra akkaataalee inni itti qallatu afran laalla insha Allah. Raa'iin akkaataa afuritti hoggaa dhufe ni qallataa jennee turre akkaataan afran sun kamii fi kami. Tokkoffaa irratti raa'iin qallatu idaa kaanat irraa'u maksuuratan hoggaanii fi taate raan kasraatan qabdu hoggaa taate ni qallifama raan. Fakkeenyaaf kariim riix akka jechuudhaati. Raa'iin kasraadha saniifuu ni qallifama. Lammaffaa irratti idaa kaanat irraa'u saakinatan وقبلها كسرة أصلية هجارة سكونة تاتي قبين سيدرو دبرتمو كسرة أصلي داخل كوات تاتي وليس بعدها حرف استعلاء أما اللي يسيبو دانيو قبين استعلاء هندفين رائي نكالته رائي سكونة تاتي قبين سيدرو دبرتي كسرة أصلي تاتي قبين سيبو دان دفت حرف استعلاء هجان تهين ni qallata jechuudha. Raan sukuuna qubeen isa duraa kasraa hin taane jechuudha. Akkas qofaa miti. Ulagaan isaa kasrummaan dura dabartuuhu kasraa aslii tahuu qubeen isa boodaan dhuftulleen qubee isticlaa'aa tahuu dhabuudha jechuudha. Raa'iin kun furdatuudha. Fakkeenyi isaa fircaawuun kan jiru kana fakkeenyaaf hoggaaniif ilaallu qubeen raadhaa sukuuna akkuma arkitan. Qubeen raa dura dabarte ammoo qubee faati kasraan isaa asliidha. kasraa caaridaa miti jechuudha. Akkasuma qubeen isa boodaan dhufte qubee caynii qubee isticlaa'aatii miti jechuudha. Qubee istifaalaati. Kanaafuu raa'iin kunis ni qallataa jechuudha. Raa'iin lammaffaa inni qallatu isa kana. Raa'iin sadaffaadhaa kan qallatu raa'iin hoggaa sukuuna taate. Idaa sakanat irraa waqablahaa saakin raa'iin hoggaa sukuuna taatee isii dura sukuunni dabare. Sukuunni dabre sun gayru mustaclin qubee isticlaa'aa kan tahin jechu. Sukuunni isa dura dabre sun kan qubee isticlaa'aa hin tahin hoggaa tahe waqablahu maksuur ammallee sukuuna isa dura dabre san dura kasraan yoo kan dabartu taate raa'iin ni furdifama ni qallifamaa jechu. Raan hoggaa sukuuna taate
taatee qubeen isa duraa tan isticlaa'a hin tahin jechuu qubeen isticlaa'a isa dura hin dabrin sukuuna taatee san duraan kasraan dhufte raa'iin ni furdifama. Fakkeenyaaf hijir hoggaa jennu haa'iin kun kasraadha. Raa'iin dura dursoo jiru sukuuna. Achiin booda qubee raa dura dabarte qubee istifaalaati qubee isticlaa'aatii miti sukuuna. San dura tan dabarte ammaas qubee kasraati jechuudha. Hijir jechuudha ni qallifamaa jechuu raan kun. Akkuma san qadiir hoggaa jedhus raan sukuuna qubeen isa dura dabarte qubee isticlaa'aatii miti sukuuna san dura kasraan dabarte raan kunis ni qallifamaa jechuudha. Raa'iin qallatu qur'aana keessatti kan itti aanu idaa sakanati raan hoggaa sukuuna godhamte wasubiqat biyaa'i liiniin yaa'ii liiniin hoggaanii fi durfamte jechuun yaa liin hoggaa isii dura dabarte. Yaa liin jechuun yaa harfii liin hoggaa jennu yaa'ii sukuunaa tan isii duraan qubeen fathaa dabarteeni yaa'ii liin jedhan. Hoggaa yaa'ii liin san raa sukuunaa dura dabarte raanni furdataa jechuudha. Raanni qallifamaa jechuudha. Fakkeenyaaf khayr akka jechuudhaati. Khayr hoggaa jennu raan sukuuna qubeen isa dura dabarte yaa'ii liini. Yaan sukuuna haan isa dura dabarte fathaadha jechuudha. Akkuma san laa dayr hoggaa jennullee raan sukuuna qubeen isa dura dabarte yaa'ii harfii liini. Kanaafuu raan kunis ni qallifama. Laa dayr khayr akkas tahaa jechuudha. Hoggaa irra dhaabdu khayr hin jettu. Laa dayr hin jettu jechuudha. Ni qallifamaa jechuudha. Asitti yoo yaadattan gaafa raa'ii furdifamu barannu jechuu darsii kalee keessatti raa'ii sadaffaadhaa hoggaa dubbannu raa'ii sukuunaa kan qubeen isa dura dabarte sukuunaa qubeen sun yaa'ii hin jenne. Wanni qubeen sun yaa'ii hin jenneef yoo qubeen sun yaa'ii haa ta'u taate ni qallifama waan ta'eef jechuudha. Asitti amma qubee raa sukuunaa dura yaa'iin liin hoggaa dabarte jechuudha. Yaa liin jechuun tan isiin sukuunaa qubeen isii duraa fathaati jechuudha. Kanaafi qubeen yaa'ii sukuunaa yaa'ii liin hoggaa raa sukuunaa dura dabarte raanni qallifamaa fi hoggaa qubee raa furdifamu tartiiba isaa dubbannu sadaffaa irratti raa fathaa raa sukuunaa qubeen isa dura dabarte sukuunaa kan yaa'ii hin tahin wanni jenneef tanaaf jechaa jechuudha. Kanaafuu asitti raa'ii furdifamurraa kan xumuraa raa'ii qallifamurraa kan xumuraa raa sukuunaa kan qubee yaa'ii liin dura dabarte jechuudha. Khayr laa dayr akka jechuu kanaa jechuudha. Kanaaf raa'iileen qallifamuus akkaataa afran kanatti hoggaa dhufe raa'iin qallifamaa jechuudha. Raa'iin nuufafirraa raa'ii akkaataa lachuu tahu jechuun akka lachuu godhuun baqqa'u furdisuunis qallisuunis isaaf baqqa'u yookaan hayyamamu santun nuufafe. Raa'ii kanaa xiqqashoo ulfaachuun isinitti ni mala akkasuma ammallee darsii dabarte wajjii wal qabsiiftanii raa'iilee kana cufaahuu fiduudhaaf isinitti baay'ata. Silaa waliin xumuruun bareedaadha. Garuu qabattanii waan agartee hukmii irraatuun qaraatii qur'aanaa keessatti hedduu deddeebituuf jecha qaraatii qur'aanaa keessatti sirriitti itti fayyadamuudhaaf sirri qabattanii akka hoggaa qur'aana qaraatan hin dogongorretti bilcheessitanii dhufuudhaaf ammaan tana qaraane raa'iilee qallatu afran kanaafi kan darsii dabarte irratti baranne 8 hojii manaa wajjin akkuma jennetti fiddanii kanaafuu asumarratti xumurra wanni irra baranne cunfaan isiidha. Raa'ii qallatu qaraane. Raa'iin qallatu kun raa'ii akkaataa kamitti dhufeetu qallata. Raa'iin hoggaa akka afurii dhufe ni qallataa jenna. Akkaataan tokkoffaadha. Raan hoggaa matuma isaatiif kasraa tahe ni qallifama. Raan hoggaa matuma isaatiif kasraa tahee dhufe ni qallifama. Fakkeenyi isaa kariim, riih akka jechuu kana. Lammeessoo irratti raan hoggaanii fi sukuuna tahee qubeen isa dura dabarte kasraa aslii qabaattee qubeen isa boodaan dhufte harfi isticlaa hoggaan tahin ni qallifama. Raan mataa isaatiif sukuuna tahee
qubeen isa dura dabarte kasraa aslii qabaattee qubeen isa boodaan dhufte xuruufa isticlaa'aa keessaa takka hoggaan tahin ni qallifama. Fircawn akka jenne kana jechuudha. Raa'iin qallifamu inni sadaffaadha. Raan sukuuna taatee qubeen isa dura dabarte sukuuna qabaattee qubeen sun ammallee tan isticlaa'aa kan tahin jechuudha. Akkasuma qubeen isa san dura dhuftees qubee kasraa hoggaa taate ni qallifama. Raan sukuuna tahee qubeen isa dura dabartu qubee isticlaa'aa tahuu dhabuudhaan sukuuna taatee qubeen san duraa hoggaa kasraa taatee dhufte ni qallifama. Yoo qubeen isa dura dabarte qubee isticlaa'aa taate hoo qallifamuu kana keessaa ni bahaa jechuudha. Saakinni qubee isa dura dabartee yoo qubee isticlaa'aa tahe ni qallifamaa kana qofa jala muramee dubbatamuu kana keessaa ni baha. Murtii biraa qaba. Murtii hafte keessatti dhufuudha mala san keessa ilaalla. Kanaafuu qallatu kana wanni ati qabattuun raa mataan isaa sukuunaa kan qubeen isa dura dabarte qubee istifaala taatee sukuunaa qubee san dura ammaas kasraan dabarte ni qallifamaa jettee qabatta. Fakkeenyi isaa akkuma asitti argitu hijir jechuudha. Qadiir jechuu kana jechuudha. Raa'iin xumuraa qallifamuu keessatti raa'ii sukuunaa kan yaa'iin liin dura dabarteetu qallifamaa jechuudha. Kanaaf warri an dabarne kana fakkaata. Inshaa Allah darsii itti aantu keessatti murtee yaa'ii akkaataa lachuu tahuu qawli laallu taha arraba sumarra bullaa. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.